السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا أفجالتمتوني هردفتوني برسيسا روما الحمد لله هني نجكوت نجين كي هنجال الله هنك بجادا بك جرتن مرة سناجو دعوتن كي فيديو أراك نكذا حالة سلب متي يرو نمني بالبلا سنيف بالبلا كيسن مكا أبا سنيف بالبلا سن أبلو بالبلا جي سنيف وامو تنتهون اسم برسيس إجادا وطن كي يا أبي تقول لي سنيف برباش تجودا سلب متي يرو نمني سنيف بالبلا كيسن مكا أبا سنيف بالبلا سن أك سنيف وامو يمكن akka isiniif waamuu danda'u gochuu dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko salphaa jechuudha. Aappii tokkollee isin barbaachisu waan baay'ee tokko namatti toludha jechuudha. Salphumatti bilbila keessan yeroo namni isiniif bilbilu jechuudha. Yoo bilbilli keessanillee kiisii jiraate yookiin immoo isinirraa fagoo jiraate jechuudha. Salphumatti yeroo bilbilli waamu jechuudha. Maqaa abbaa isiniif bilbilaa jiru san waan sagaleen isiniif waamuuf jechuudha. Salphumatti osoo dhaxxanii ilaalin yookiin kiisii baaftanii ilaalin yookiin immoo bakka bilbilli jiru san dhaxxanii ilaalin jechuudha beekuu dandeessan jechuudha sagalee isaa waan dhageessaniif jechuudha. Egaa daawwattoon kiyyaa viidiyoo kanaa laayik sheer godhaadhaa laayikii fi sheerii gochuudhaan walaa jajjabeessinu walaa guddifnuun isiniin jaa nutis akka waan babbareedaa waan gaggaarii waan isin fayyadu yeroo hunda barbaannee isiniif maxxansinu yookiin gad isiniif dhiifnu isin laayikii fi sheer gochuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii nu bira dhaabbachuu qabdanii. Hayyee daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawwataa tan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha. Yeroo sabskiraabii gootan barumsuun asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilikii godhaadhaa achi booda ool jettuun irra kaayyadhaadha. Viidiyoo keenya namni baay'ee dargee kan raafaa deemu laayik godhaadhaa barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadhaa viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. Egaa gabanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaan sinin jaa. Hayyee daawwattootaan kiyyaa bilbilli keessan yeroo isiniif bilbilamu jechuudha maqaa abbaa isiniif bilbilee san abalu bilbila jedhee akka isiniif waamuu danda'u gochuudhaaf jechuudha aappii tokkollee isin barbaachisu waan tokkollee isin barbaachisu jechuudha salphumatti mana bilbilaa keessan karannee dhuftan jechuudha ookee mana bilbilaa kanarratti jechuudha achi booda tuqaa sadiin tanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda siitingis kan irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan asitti isin fidaa yeroo haala kanaan asitti isin fida jechuudha asirratti jechuudha aansoriin ending calls ka johara tero tokkoof click gootani achi booda red color name ka johara tero tokkoof click ni gootu achi booda bakka ofii tana yeroo tokko oni gootu achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha filannoo lama isiniif fide jechuudha asirratti sirriitti adda baafachuu qabdan jechuudha sirriitti viidiyoo kanaan gadumaan daawwachuu qabdan jechuudha haala kanaan yeroo filannoo lama isiniif kenne jechuudha kan olii kanarra jedhama jechuudha fakkeenyaaf kan bulutoota kan argina jechuudha. Amma isini as jalatti jechuudha LOS kan jedhu irratti gad buutattan jechuudha. Achi booda haala kanaan yeroo raayitii ishii sanarra keessan jechuudha. Alaatul bilbilli keessan yeroo isiniif bilbilamu jechuudha. Maqaa abbaa isiniif bilbileessan jechuudha. Abaluu bilbila jedhee afaaniin sagaleedhaan yedduudhaan isiniif waama jechuudha. Isini galee salphumatti eenyu akka isiniif bilbilee namni suni eenyu akka ta'e bilbilli keessan yoo kiisii jiraates yoo immoo isinirraa akkana fagoo jiraates beekuu dandeessanii dhaga'ullee dandeessanii jechuudha. Yoo barbaadanii kaaftanii yoo hin barbaanne immoo ni dhiiftanii jechuudha. Yoo yaani nama daruurii isin barbaachisu taate ni kaaftanii yoo immoo nama sanitti haasuu hin barbaanne yookiin immoo boodaan itti haasaa jettanii itti dhiiftan itti dhiisuu dandeessan jechuudha. Salphumatti beekuu dandeessan jechuudha isin galee. Haala kanaan bilbilli keessan alaatul maqaa abbaa isiniif bilbileessan isiniif waamuu danda'a jechuudha. Haala kanaan haala nama isinitti agarsiisan kana jechuudha. Wanni tana onii godhadhaati achi booda ishii jalaa tanarra kaa'adhaati alaatul isiniif waama jechuudha. Isin galeeme. Egaa daawwattootaan kiyyaa isin galee yeetan abdii qabaa barnoonni keenya har'aadhaa asirratti raawwataa barumsa bareedaa barumsa haarawaa akkasii kan argachuudhaaf chaanaala keenyaaf haarawaa taatan sabskiraayib gootanii maatii keenya ta'uun dagatinaadha. Akkasumas viidiyoo keenya kana namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer waliif godhaa jechuudha. Laayikii fi sheer gochuun itti isin kaffachiisu jechuudha. Kanaafuu walaa fayyannuu mallee viidiyoon kunillee namni baay'een akka argu laayikii fi sheerii gochuu hin dagatinaa jechuudha. Walaa guddifnu jechuudha. Sababa biraadhaa laalame haala isaan itti wal guddisan salphumatti jechuudha. Kanaafuu osoo wal guddifne hedduu tokko bareedaa natti fakkaata. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordofsaniif galatooma.